Eellifamanii keessaa Laggasaa Waagiin isa tokko. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nageenyi jaalaliif tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif isiniif haa ta'u. Hunduma keessaniif isiniif haa ta'u jecha guyyaarraa waa'ee seenaa gootichaa Laggasaa Waagii isiniif qabannee dhiyaanneerraa hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Laggasaa Waagii umuriin isaa barnootaaf yeroo ga'u mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Bakkamee jedhamutti kutaa 1 hanga 4tti barate. Barnoota isaa kutaa 5 hanga 8 ammoo mana barumsaa Incinniitti barate. Sana booda gara Finfinneetti deemuun barumsa isaa itti fufuun kutaa 11 hanga kutaa 12tti magaalaa Finfinneetti barate. Laggasaa Waagii erga barumsa isaa hanga kutaa 11tti barate booda barnoota akaadaamii dhiisee barumsa makaanikummaa fi konkolaataa oofuu bara 1975 keessa barate. Ogummaa isaa kanaanis hojiilee adda addaa irratti bobba'uun hojjechaa ture. Laggasaa Waagii hojii daldalaa irratti bobba'uun magaalaa Direedawaa keessatti waggaa 7 kan jiraachaa ture yoo ta'u, hojiidhuma daldalaa kanaaf meeshaa daldalaa adda addaa fe'achuun gara dhiha Oromiyaa deemuun daldala isaa itti fufe. Laggasaan obbolaa 5 kan qabu waxabajjii 27 bara 1987 haadha manaasaa Wayinishet Geetahuun fuudhe. Haadha manaasaa kanarraa ijoollee dubartoota 3 kan maqaan isaanii Bilisummaa Laggasaa, Fireehiwoot Laggasaa fi Natsaannat Laggasaa kan jedhamanis godhate. Hacuuccaan uummata irra ga'u boqonnaa waan isa dhorkeef bara 1990 maatii isaa jaallatu dhiisee dhiha Oromiyaa deemuun qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganummaa ABO'tiin gaggeeffamutti makame. Bara 1991 barumsa siyaasaa fi leenjii waraanummaa marsaa 18ffaa ga'umsaan xumuree Direedawaatti miseensa ABO ta'e. Dammaqinsaa fi hubannoo Laggasaa Waagii qabu irratti hundaa'uun dhaaba keessatti barumsa dabballummaa bara 1991 bakka Beelmuukuu jedhamutti barate. Akka baratee bahin dirqama dabballummaan zoonii Beekiittis ramadame. Zoonii kana keessatti dirqama dabballummaa ga'umsaan osoo bahaa jiru mootummaan Dargiis kufe. Dhaabni dandeettii fi ga'umsa isaa ilaaluudhaan ona Qaaqeetti dirqama bulchiinsaatti ramade. Bulchaa ona kanaa yeroo turetti kaayyoo adda bilisummaa Oromoo uummata hinaaffaa tokko malee barsiisuun fakkii guddaa miseensa ta'ee fi uummata biratti jaalala guddaa nama horate ture. Adda bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessaa akka ba'een waboo naannoo jirutti dabalamuun diina jabinaan lolee lolchisiiseera. Falmaa diinaa wajjin godhamu haga walakkeessa bara 1993tti fufuun of ijaaruuf humna daangaa Sudaanii fi Itoophiyaatti ba'ee waliin ture. Bara 1994 humna ijaarame walakkeessa dhiha Oromiyaatti deebi'ee keessaa Laggasaa Waagiin isa tokko ture. Waboon diina wajjin falmaa hadhaawaa itti fufuun bara 1997 keessa hoggaa mootummaa wayyaanee magaalota Sudaan, Burmuukee fi Giizaan rukutee qabate xurreen dhiyeessii akka hin cufamneef humna of duubaa daangaatti deebi'ee keessaa Laggasaan isa tokko ture. Wabonu kujira bola ke kotan yo baonu pe banu ke bahan. Bara 1993 hanga 98tti sadarkaa miseensummaarraa kaasee hanga sadarkaa qondaala waraana olaanaatti dirqama fudhatee hojjechaa ture. Bara 1998 keessa miseensa adda bilisummaa Oromoo leenjii addaa biyya ollaatti argaman keessaas tokko ture. Leenjii isaa xumuratee haga ramadamutti biyya ollaa keessaa Oromoota jiran akka ijaaruuf dirqamni itti kennamee ture. Akka kanaatti tattaaffii Jeneraal Laggasaan godheen bara 2000 keessa Oromooti biyya ollaa keessa jiran walitti qabuun waldaa hawaasa Oromoo Eeritiraa ijaare. Qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qooda akka fudhatan taasiseetis jira. Laggasaa Waagiin bakkaa fi haala dirqamni qabsoon isa feete hunda keessatti qooda olaanaa nama kennaa turee fi gahummaadhaan dirqamatti kenname hunda nama bahaa turedha. Akka kanaatti Laggasaan bara 1998 irraa kaasee itti aanaa moonaa leenjii waboo walii galaa ta'ee hojjechaas ture. Bosona keessa joore roba daffiin sodaanne halkan guyyaadhaan jenne. Bara 2000 irraa kaasee barumsaa fi haaromsa waraanummaa siyaasaa fi tika erga baratee booda ajajaa waboo zoonii dhihaa
Jaal Irreessaa Caalaa jalatti ajajaa bobbaa fi qunnamtii Oromiyaa dhiyaa ta'uun bara 2002 dirqama dhaabaa fudhatee gara dirree dhiyaatti moonaa leenjii waliigalaa dhaabicharra bobba'e. Sochii seena qabeessaa fi mootummaa wayyaanee raasee waboo bara 2002 baddallee dhihaa Oromiyaa Qebbee, Dambidolloo, Gidaamii, Beegii fi Mandii keessatti taa'aa turan irratti akka ajajaa waraanaa fi siyaasaatti hoogganummaa mul'ataa kennee jira. Erga ajajaan waboo dhihaa Oromiyaa Jaal Irreessaa Caalaa wareegamee booda hanga 2008 wareegametti ajajaa waboo dhihaa Oromiyaa ta'uun falmaa hadhaawaa fi gootummaan guutame diina waliin ta'e hoogganaa waraanummaa fi siyaasaa kennaa ture. Laggasaan dirqama sadarkaa adda addaa irratti ture hunda keessatti gootummaan, cichoominaa fi obsaan kan dirqama isaa bahee turee fi fakkeenya guddaa miseensota, qondaalotaa fi hooggantoota ABO, qabsaa'otaa fi sabboontota akkasumas uummata Oromoo hundaaf nama ta'ee darbedha. Laggasaa Waaqii dirqama dhaabaa fudhatee zoonii dhiyaa keessa waan tureef kora sabaa adda bilisummaa Oromoo sadaffaa bara 2004 irra hirmaachuu baatus bakka inni hin jirretti miseensa gumii sabaa adda bilisummaa ta'uun filameetis ture. Dirqamaa fi itti gaafatamummaa dachaan itti kenname kanas ga'umsaa fi of kenninsaa haga wareegama lubbuu isaatti kennuun goota qabsoo ta'uu isaa mirkaneessee jira. Laggasaan bilchina qaburraa, tooftaa fi mala qaburraa akkasumas gootummaa qaburraa uummata Oromoo hundaa biratti kan baay'ee jaallatamuu fi kabajamus ture. Akkasumas Laggasaan diina biratti kan baay'ee sodaatamuu fi gootummaa fi abbaa tooftaa fi malaa ta'uunsaa diinota keenya otoo hin jaallatiin kan ragaa bahanidha. Mootummaan gita bittaa Itoophiyaa yeroo adda addaa humna kumaatamaan lakkaawaman meeshaa gurguddaa fi humna qilleensaa illee osoo nafiin duulaa fi sakattaa adda addaa yerootti zoonii dhiyaa keessatti banaa turteetti waboo hoogganuun hooggansa cimaa kennuun lola lolchiisaa humna diinaa dirree lolaa irratti falmaa nama ture keessaa Laggasaan goota hangafummaadhaan onnee ilmaan Oromoo keessaa kan hin dagatamnedha. Kabajamoo dhaggeeffattootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaa goota Oromoo gara biraan yeroo gara biraa hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jechaa namoonni chaanaalii keenyaaf